Nora. Thank you. Nora. Galatoma sini jenna oduwon ni kenya bakka duf kabataniru. Gudda waqi ni galate fanname. Ammo namun dumtu bakka jiruti mata kenya kawanne karena ti saganta kenya jal kamna waqi sabuyar na walatin kamitif. Gudda galate fanna di atau koti mata kini kawanne waqi ni galate fanna. Lawa kayaba Buddha segala tifana Buddha sejanna maka susi galal sifato bisa ki gargasa ki hundu mati yawa ko charar aw to kamu latte buya bulo ni Kenya gammachu sai tirmatan wa kayyuru kan tiwa tu abdef galal sifato buya no bulo ni ko e bisafi hanan gammachu sai tirmatan sudu gargare sudu ege yawa ko gofta galal ulfin wa qabla barbaran sifato amusimo waqi saganta ki rafin dumata dul fado tokko jindi jal kamne hammadu matro jintay maka sosi amen mufta kana sul final nama ge namni final nama go dando yo nama ge is nama gana sabarawaran nama batu kristus waqi fama amen yada ki yum tuma waqi ki mufta waqi fana I saw people. Okay, tell mommy. Jal tere,
Lafto na
gooteera mushurroonni bakka qabatu isaanii kun maal jettu babbara deeggar ta'aniiru guyyaa gammachuu isaaniitiin guyyaatti waaqayyo tokko isaan godhedha mitireen waaqayyo maqaan isaa ulfaatu ittaanee faarfannaadhaan raawwatee jira faarfannaa ittaanee paasterii waldaa keenya irratti sagalee dhageenya achumarraanis immoo diineriidhaatiif nuuf kadhatu diinerii nyaanni immoo ammoo sagantaan faarfannaa jira faarfannaan booda immoo obboloonni waa'ee eebbisaatiif gammachuu qabdan ibsitu eebbisaa dhumarratti guyyaa kana waaqessota gargaaree hinduu dubbata kanaatiin namni hundumtuu hamma sagantaa keenyaatti wajjin turana affeerraa keenya amma kanaatti paasterii waldaa keenya gara waltajjiitiin affeerraa mi'a kanaaf guddaa isaaniif. Hundumti keessanuu baga nagaadhaan dhuftanii duraan dursinee waaqayyoo sakkastiin nu gargaaree haala hundumaa wal nu qabachiise waaqayyoon abbaa waaqayyoon ilmaa fi hafuura qulqulluu sadan tokkicha waaqayyoo baay'ee galateeffanna. Ittaansuudhaan eebbisaa fi haannaan baga waaqayyoo isin gargaaree gara lamaarraa tokkotti gara hir'uurraa guutuutti waaqayyoo baga jireenya keessan tokko jedhee torbanarraa jalqabe kanaaf baga gammaddanii congratulations. This is the divine institution God has created before anything, so you are rejoicing and enjoying these divinely created institutions. Kanaaf waaqayyoon baay'ee galateeffannaa jechuudha. Sagalee gabaabaa yeroo gabaabduu keessatti keessumattuu eegaciin isaanii raawwatee booddee maaltu ta'uu qaba jireenya dhala namaa keessatti sagaleen waaqayyoo maal jedha kan jedhu gabaabaadhaan waliin ilaalla. Keessummoota firootaa fi hiriyoota isaanii baga nagaa dhuftanii isiniin jechuu hin daganne baga nagaa dhuftan hundumti keessanuu baga waaqayyo isin gargaare guyyaa seena qabeessa kana keessatti argamuuni baay'ee namatti tola obbolaako kan akkuman jechuu yaale institutioniin yookaan immoo waajjirri jalqaba kam durayyuu uumame bultiidha samma waaqayyotu uume kanaaf baga gammaddanii baga waliin gammanne kan jedhudha mee gammachuu keessan harka keessa walitti rukutuudhaan takkaa ibsaa fi egaa ittaansa akkuman jedhe sagalee waaqayyoo keessaa seera uumamaa boqonnaa 2:18 isa jiru bu'uura godhadheetaniin what has to be done post marriage namni bultii dhaabbatee booddee maaltu ta'a jireenya isaanii keessatti maaltu ta'uu qaba how they gonna continue to proceed their life steppii arfan tokko shanan tokko isaan wajjiniin namoota as jiru hunduma wajjiniinu qoodachuu barbaadna sagaleen waaqayyoo ganama haaraadha nan hubadha baay'inni keenya maatii qabna ijoolleen waldaa kana keessa jirti probably I cannot see too many newlyweds garuu warri gara fuulduraattis itti deemtan waan jirtaniif sagaleen waaqayyoo seera uumamaa keessatti boqonnaa 2:18 irratti eega nama uumee booddee seenaa sana keessa hin galu eega nama hundumaa waan godhu addaamin eega uumee booddee wanna isa nyaachisu wanna isa barbaachisu edan gannat keessa yookaan immoo jannata gannat keessa eega kaayee booddee akkas jedheetu dubbate namni sun kophaa ta'uunsaa gaarii akka hin taane arge jireenyi nam tokkootiin guutuu akka hin taane gaafa arguutii ergasii waaqayyo gooftaan namicha kophaa isaa ta'uun gaarii miti kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa jedhu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u ameen. Warri abbaa manaa taatan warri haadha manaa taatan waaqayyo haadha manaa tolcheet abbaa manaa tolcheet walitti fide malee calluma jedhanii akka walitti hin dhufne waan beekamuuf eebbisaa fi haannaan isin harka waaqayyootiin tolchamtan
tarii waaqayyo akka bara Addaam sana biyyoo walitti funaanee hafuura ittiin baafanne malee seera uumamaatiin gaafa nama uume waaqayyo haadha manaaf abbaa manaa tolchee jechuudha. Kanaafi bara durii waaqayyo Addaamiif Hewwaan nama jedhamtu kenne, guyyaa har'aa kana immoo torban har'aa jechuudha obboleessa keenya eebbisaadhaaf mucayyoo Haannaa jedhamtu waaqayyo isaaf kenne. Kanaaf galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eebbisaa obboleessa koo kennaa waaqayyo biraa siif kennamte lafee kee kan taate waaqayyo kan siif uume obboleettiin tokkittiin waaqayyo biraa haadha manaa taate siif kennamte Haannaa duwwaadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf bara duratti waaqayyo akkaataa Addaamii fi Hewwaan ittiin jiraatan akkuma isaan barsiise har'as immoo warri haaraa reefu mana dhaabbatan cidha godhatan eebbisaa fi Haannaan akkamittiin jiraachuu qabu isa jedhu gabaabaadhumatti qabxii lamaan tokko sadan tokko yoo waliin ilaalle gaa'illi akkuma isiniin jedha harka waaqayyootiin wanta uumamedha. Wanna harka waaqayyootiin uumame kana gaa'ila keessatti ittiin jiraachuudhaaf gaa'ila keessatti waggaa dheeraa waliin dabarsuudhaaf inni jalqabaa gaa'illi kennaa waaqayyoo ta'uusaa beekuu nama barbaachisa. Gaa'illi kennaa waaqayyooti. Tarii namni proppoosii godheetu argachuu danda'a haadha manaa seera isaati waan ta'eef akka durii ciifnee lafee keenya keessaa hin baatu waan ta'eef proppoosii goote haadha manaa hin argatta. Garuu haati manaan kennaa waaqayyooti. Yoo kanaatichi immoo gaa'illi kennaa waaqayyooti haadha manaafis jechuu barbaadeen. Inni gara biraan gaa'illi eebbifamaadha. Yeroo hundumaa gara fuulduraatti waliin deemuudhaa fi wanti isin barbaachisu keessaa wanti yeroo hundumaa yaadattan keessaa gaa'illi eebbifamaa ta'uusaa beekuu isin barbaachisa. Gaa'ila kanatu natti fide sanatu natti fide itoo hin ta'in gaa'illi eebbifamaa ta'uusaa beekuutu nama barbaachisa. Gaa'illi jireenya nama guutuu gochuusaa from single to plural. Actually kan nama ajaa'ibu keessa herreegni isaa namoota lama turan Addaamii fi Hewwaan maal ta'anii tokko ta'ani. Kanaafi gara tokkorraa gara lamaatti lamni sun immoo tokkicha iddoo ta'anitti waan jijjiiramuuf jireenyi guutuu nama godha. Amma gaafa Addaam lafee isaa keessaa baatutti Hewwaan lafee Addaam keessaa baatutti Addaam guutuun ture har'a waaqayyo jireenya kee guutuu godheera. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gaa'illi iddoo itti jaalalli dhugaan itti walii laatani. Jaalalli dhugaan gara dhumaa irratti waan hin jedhu nan qaba waa'ee jaalala dhugaa. Gaa'illi iddootti jaalalli dhugaan waliif laatamu waan ta'eef jaalala dhugaa kana yaadachaa gaa'ila keessan gara fuulduraatti akkasin deemsiftan waaqayyo akkasin gargaaru kadhata keenya. Kana hundumaa gochuudhaaf wanti guddaan namarraa barbaachisu Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 2-3 irra kan jiru kan akka jedhu nan dubbisame gaa'ila kan akkamittiin gara fuulduraatti deemsifachuu danda'ama kan jedhuu fi Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 2-3 irra kan jiru bu'uura jireenya gaa'ilaati. Bu'uura jireenya gaa'ilaati. Innis gad of deebisuu fi garraamummaadhaan gad of deebisuutu keessa jira. Garraamummaatu keessa jira. Obsaanis wal wajjin jiraadha. Gaa'ila keessa maaltu jira? Obsatu jira jechuudha. Ani caalaan hin jiru. Kanaafidha waa'ee post marriageeti kana nan odeessaa jiru. Sababiin isaa marriagein isaanii already week ago raawwateera. Akkamittiin waliin jiraachuun isaan barbaachisa? Yoo kanaatichi immoo hunduma keenyaaf akkamittiin waliin jiraachuun nu barbaachisa? Gad of deebisuun nu barbaachisa jireenya keessatti. Gad of deebisuu yookaan jennu submissive one another. Obsa nama barbaachisa waan hundumaa garraamummaadhaan yoo godhan jireenyi namaa fuulduraan itti deemuu hin danda'a. Kanaaf walumaa galatti egaa gara fuulduraatti waliin deemuudhaaf Efesoon irra inni jiru bu'uura jireenyaa kan inni godhatu tokko gad of deebisuu isa jedhudha. Yeroo biraa diteelii ilaaluu dandeenya. Gad of deebisuun waan barbaachisaadha. Garraamummaa godhaako sagaleen waaqayyoo akka gugee garraamii ta'aa jedha. Haxxee iddootti ta'uu nama barbaachisu jira. Garuu garraamii ta'uun waaqayyo fuulduratti baay'ee namatti tola. Namoonni afaan nageenya yoo jiraatanii I am so sorry. I didn't realize that
ani akka hin dhageenye namoonni jiraatanii gabaabadhumatti kaa'uudhaafi kabaja የወንድሜና የእህቴን ጥሪ አክብራችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለው ዛሬ የኤልሳንና የሃናን የጋብቻ ስነ ስርዓት በተመለከተ በተለይ ከአንድ ሳምንት ጋብቻ በኋላ ዛሬ የቤተ ክርስቲያን አባላትና ጓደኞቻቸው እንዲህ አይነት አቀባበል አዘጋጅተው እንዲመጡ ስላደረጉ እናንተም ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ያወራሁበት ያለው መልእክት እንዴት ነው የሰው ልጅ አብሮ ሊኖር የሚችለው? ባልና ሚስት አብሮ ለመኖር የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮች ከምንላቸው አንዳንድ ነገሮችን እያጣቀስኩ ነው። ትህትና ወደ ገራሙማ I don't know what it means, just patience, ጃለል ላቭ ዮካን ፍቅር ከንጀተሞች ወዳ ትግስት የደማይዳ ትግስት ነምኔ ደግሞ ከንጀት ይወድራት I'm sorry ትግስት የደም ትግስቶቹን ገራሙማ okay ገራሙማ I'm sorry I used to know very well but I don't know what happened but yoga translation ባይነ መራክሳ that's the only reason when you are translating from one to another it's very difficult but at normal circumstance I can talk like any other person so ገርነት ባቀይ ሲያይብስ እንታን ወሊፈ ቦመሙ መቻቻል ይመስለኛል ወሊፈ ቦመሙ የመጨረሻው ደስ የሚለኝ ነገር ሂዳነጋቲ ሂዳነጋ አባመና ፋቲማና ሂዳነጋ ከወልት ስኒደ ሂዳጅባሚት ሂዳነጋ ሂዳጃለላት ፍቅር ነው ያስተሳሰረው so the bond of love that tied together jireenya keessan akka soo gootan gara fuulduraatti itti deemuu hin dandeessu kan jedhu sagaleen waaqayyo hin dubbata. Egaa walumaa galatti baachuu Efesoon boqonnaa 5:21-23 irra ni jiru Kiristoosin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa jedha. Yeroo hundumaa waaqayyo maal jedha waaqayyo maal hin jedhu እግዚአብሔርን በመፍራት እርስ በርሳችሁ ተቻቻሉ። ሃቲመና አክሙ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ አቦምቱ አባመና አቦሙቲ ሃቲመና አባመና ሼፍ የሮ ሁንዱማ ሰፈፈቹዳን አቦመሙዳን አባመናሞ ሃዳመናሳ ጃለለ ተገርሲሱዳን ሄቶች በጣም ፍቅርን ይወዳል። አጥብቄ ነው መነገር በጣም ፍቅርን ይወዳል። አፍቅርሻለሁ ብቻ አይደለም ሲንጃለዳ ዱዋት love in action wango hundumati kanafi akkuma bara jaalanne duukaa bu'aa turre bara jireenya keenyaas bara rakkinaas bara gidiraas bara dhiphinas jaallachuun gadi waliif abboomamuun wal dhaga'uun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafi kana yoggaa gootanii jireenyi keessan gaa'elli keessan fiixaan akka ba'uunan amana walumaa galatti umarratti caaffanni qulqullaa'aan sababii kanaaf jedheet waan iddoo gakkaa'e booddee Efesoon irratti sababii kanaaf dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisaa haadha manaa isaatti hin maxxanaa isaan lachanuus foon tokko ta'uu jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Fakkeenya tokko isiniif kenna. Fakkeenya tokko abbaa manaa fi obboleessi intalaa itoo wal bukkee dhaabbatanii misala እናገራለሁ foon tokko ta'u አንድ ስጋ ይሆናሉ jedha. abbaa manaa fi haati manaa itoo wal bukkee dhaabbat abbaa manaa fi obboleessi itoo wal bukkee dhaabbatanii haati manaa itoo uffanni ishee irraa gadi bu'ee gara eenyutti akka isheen baqattu isin tilmaamuu dandeessu. abbaa manaa fi haati manaa ባልን ወንድሟና ባሏ ከጎኗ ቆሞ ሚስት በድንገት የሆነ ልብስ ለምሳሌ እንበልና ከላይ ዋላ ቢወልቅ የምትጠጋው ገረ እርሰሽት ይመለ ወደ ባሏ እንጂ ወደ ወንድሟ አይደለም። ምድር ቁላሳን ያባመና ፋቲማና ወልን ኦክሰን ኦቦሌሳ ኦቦሌቲ ትገሩ ነገር ሲሰል ስለገለ ከናፍ ሰገለን ዋቀይ ኮንፊርም ከነኑ ወዱ ገረ ኡማረት ይሳማልተው ጀዳ ፎን tokko ta'u jedha. Galanni waaqayyo laafaa ta'u inni foon tokko sin jedhe waaqayyo haa eebbifamame ni waaqayyoof galata fidaani. Lallabni koo gabaabaadha. Kanaafiin waaqayyoon hundumti keenya galateeffannee akka sagantaa keenyaatti gara nyaataatti deemna. Obsaan jaalalaan wal danda'uudhaan
kennaa waaqayyoo ta'uudhaan akka waliin jiraattan waaqayyo sinaa gargaaru hin galateeffannaa waaqayyooti. Si galateeffannaa abbaa bara baraa mootii ulfanaa hangafa nagaa Yesuus ilma waaqayyoo isa hundumaa dandeessuu hunduma caaltuu barootaa fi guyyoota dabarsina keessatti nu gargaartee guyyaa har'aa kana immoo umurii keenya irratti nu dabaltee sagantaa cidhaa fi eebba obboleessa koo eebbisaaf obboleettii koo Haannaa irratti akka hirmaannu isaanis ulfina kanaaniif isaan waan qaqqabsiifteef maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ulfinni bara baraan si duwwaadhaaf haa ta'u. Gaa'ila kana yaa Waaqayyoo nu harkaa fuutee amantiidhaan sitti ilaalle gara fuulduraatti ijoolleedhaan akka isaan eebbiftu, jireenyaan akka isaan eebbiftu, jiruudhaan akka isaan eebbiftu, fakkeenya gaarii akka isaan gootu sinan amanaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee inni nama gargaaru saba kana haa gargaaru, maatii kana haa gargaaru. Gaa'ila kana maqaa kee tokko jedhan jalqabaniiru hamma dhumaatti isaa wajjiniin ta'e jaalallee fi nagaan isaanii naaf dhuunfatu. Yaa Waaqayyoo akkasuma hiriyoonni isaanii firoonni isaanii nyaata qopheessanii namoota kana maatii kana simachuudhaaf as jiru. Nyaanni dhiyaate kun maqaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifamee kan qulqullaa'e haa ta'u. Nyaanni ulfina kee mana kee keessa kan ittiin nu gargaari. Kan hundumaan gootaa ulfaadhu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti nu jaalatte. Ameen. Waaqayyo Kabanne ashufar si janna yofoli kabuf ya gofta janna galata kabanne ashufar si janna yofoli kabuf ya gofta janna amamondi misroni ilala misro lala mamunni fi sabon ilala ilala misro lala mamunni fi sabon ilala guyyan rakun guyya gammachu ofta deebise kuno sallachu isaan nisu maati isaani walitti deebise waaqni isaani guyyan rakun guyya gammachu ofta deebise kuno sallachu isaan nisu maati isaani walitti deebise waaqni isaani lala me kana 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 lala ilali me kana lali ilali me sirolali ilali sa kolilali ilala me kana lala ilala me kana lala
dufneen ililchitan finne dufneen ililchitan galatuumaan dhiyeessitan finne dufneen ililchitan finne dufneen ililchitan galatuumaan dhiyeessitan isheen bareeddu innis bareeda lamaan isaanii tokko gooneerraa isheen bareeddu innis bareeda lamaan isaanii tokko gooneerraa ilaalaa misirroo laalaa maamunni fi saboonni laalaa ilaalaa misirroo laalaa maamunni fi saboonni laalaa Amamoni, amamoni, misirroni, misirroni, amamoni, misirroni, amamoni, misirroni. Eessatti nyaannaa siidhaatti nu gashanii. Kame.
Nyata. Kami wanza? Akkas godha malee maali godhin akkana? Jadi itti deebi. Oh, godhish. Al tokko irra deebi'uun kan oolu miti re? Tokko irra deebi'uun kan oolu miti re? Achuma irra deebi'i yaali. Sini bana aja rai. Bisa sini bana.
Namu